Harmee akkam jirtu baga jala bultii ayyaana qilleetii nagaan isin ga'ee jecha wirtuu miidiyaa irraa oduuwwan guyyaa kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin ansittiin abjuuti. Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Araggaa Itoophiyaatti ambaasaaddaroota Yuunaayitid Kingdom, Faransaay fi Raashiyaa waliin kaleessa waajjira isaaniitti marii dhimmoota garaagaraa irratti gaggeessan. Walga'iin kun walitti dhufeenya dippiloomaasii guddisuu, nageenya naannoo irratti yaada wal jijjiiruu akkasumas karaalee walta'iinsa naannoowwan fedhii waliinii qaban qorachuuf kan kaayyeeffate akka ta'es ibsameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Kingdom Daareen Weelch guddina haaraa naannicha keessatti mul'ate simachuudhaan naannolee dhimmi ilaallatu gidduutti mariin karaa nagaan akka taasifamus jajjabeessaniiru. Gahee Itoophiyaan nageenya naannoo keessatti qabdu cimsanii ibsuun walta'iinsa dinagdee fi daldala babal'isuu irratti tumsa barbaachisaa akka godhanis ibsaniiru. Ambaasaadder Misgaanuu fi ambaasaaddarri Faransaay Reemi Maarikas haaromsa siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaan gaggeeffamaa jiru daran akka deeggaran irratti mari'ataniiru. Walgahii kanaan shororkeessummaa qolachuu fi tumsa gama akka aadaa, barnootaa fi turizimii guddisuu irrattis mariin taasifameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashiyaa Evgeen Teriikam dhimmoota tarsiimoo bal'aa ta'e irratti gahee Itoophiyaan tattaaffii nagaa eegsisuu keessatti qabdu dabalatee ambaasaadder Misgaanuu waliin marii taasisaniiru. Gamoonni lamaan barbaachisummaa tumsa gadi fageessuu fi carraa shaakala leenjii waliin qorachuus ibsaniiru. Walgahiin wal duraa duubaan gaggeeffame kun Itoophiyaan hirmaannaa dippiloomaasii ishee babal'isuu fi michoota ijoo waliin hariiroo cimaa uumuuf kutannoo akka qabdu daran kan cimsu ta'uu ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Hawaasni ayyaana qillee dilbata dhufu kabajamuun wal qabatee anniisaa elektiriikii fi ibiddaa wayita fayyadamu of eeggannoo barbaachisaa akka taasisu koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee hubachiise. Hojiilee hundaa yeroo wal fakkaataatti wal cinatti hojjechuuf yaaluun xiyyeeffannoo waan dhabamsiisuuf balaaf kan nama saaxilu ta'uu hubachuun gochicharraa akka of eeggannoo taasisan ogeessi koominikeeshinii fi qunnamtii uummata koominikeeshinichaa obbo Nigaatuu Maammoon himaniiru. Gama biraatiin wayita dungoo qabsiifamutti meeshaalee salphatti ibidda qabsiisuu danda'an irraa fagaachuu mirkaneessu wayita manaa bahanis dungoon qabatee dhaamuu mirkaneessuun murteessaa ta'us himaniiru. Midhagina ayyaanichaaf sararoonni elektiriikii diriirfaman yoo jiraatanis of eeggannoo barbaachisaan akka taasifamu dhaamaniiru. Ayyaanichi nagaan akka kabajamu hawaasni ergaa akeekkachiisa duraa koominikeeshinicha irraa darban akka hojiirra oolchus eeruun balaa of eeggannoo taasifamu irra darbee uumamuuf koomishinichi deebii hatattamaa kennuuf qophii xumurus beeksisaniiru. Itoophiyaanota dhaloota lammaffaa biyya alaa jiraataniif simannaan taasifamaa jira. Sirna simannaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti taasifamaa jiru irratti ministeera turizimii ambaasaadder Naasisee Caalii dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaas argamaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waamicha taasisan hordofee Itoophiyaanonni dhaloota lammaffaa biyyoota garaagaraa jiraatan gara biyyaa dhufaa jiru. Waamicha moggaasaa Back to Your Region jedhuun Itoophiyaanota dhaloota lammaffaan taasifame marsaalee sadiin kan gaggeeffamu yoo ta'u, marsaan jalqabaa muddee 20 hanga amajjii 30 bara 2016tti kan turu ta'uunis eerameera. Itoophiyaanota waamichicha simatanii dhufaniif hir'isni gatii tikeettii balalii hoteelota dhaabbilee daawwachiistootaaf taasifamuun keessummeessamuuf qophiin taasifamaa jiraachuunis ibsameera. Ayyaanonni waggaa amantaa waltajjiiwwan calaqqee duudhaalee amantaa malee ergaawwan qabiyyee siyaasaa kan irratti dabarfaman miti jechuun yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibse. Yaa'ichi ibsa baaseen amantaaleen bu'uura sirna amantaa fi duudhaalee hawaasaa waan ta'aniif giddugala ijaarsa naamusa ta'uun kan beekamanidha jedheera. Ajajaa fi barsiisa amantiitiin hariiroo hawaasummaa cimsuun nagaa, wal kabaja, walooma, dhiifama, araara, haqaa fi duudhaalee garaagaraa biroo barsiisuun tajaajila barnoota dheeraa lakkoofsiisan kennaa turuu fi kennaa jiraachuu yaadachiiseera. Kun ammoo tokkummaa biyyaalessaa eegsisuun itti fufuu kan dandeessise ta'us ibsameera. Kana malees ergamnii fi tajaajiloonni abbootii amantaalee dhala namaa tajaajiluu fi hordoftoonni sodaa uumaa isaanii qabatanii duudhaa amantaatti akka guddatan taasisuu yoo ta'u, ofii isaanii dhimmoota biyya lafarraa fageessuun jireenya hafuuraan fakkeenya ta'anii jiraachuu akka qaban barsiisni amantaa kan ajaju ta'us beeksiseera. Namoonni hariiroo hawaasummaan akka qajeelan aangoo hafuuraa qabaniin fayyadamuun barsiisuu, gorsuu fi ifaachuun imaanaa itti gaafatama dura bu'ummaa abbummaa eegdummaa bahataniiru bahachaas jiru jedheera. Keessumaa dhaabbilee amantaas ta'ee miti mootummaa keessatti miidhaalee mul'atnii fi sarbamni jiru hundi akka sirratan tattaafachuun kanneen balleessan balleessaa isaaniirraa akka baratan jaalalaan
lallafaachuun adeemsa amantaa waan ta'eef cimee itti fufuu akka qabu hubachiiseera. Haa ta'u malee ergaa yeroo dhiyoos abbootiin amantaa tokko tokko kaayyoo ergama bu'uura kanaan ala wal faalleessuun waltajjiiwwan sirna amantaa fi miidiyaa hawaasummaa garagaraan lallabootaa fi xiinxala walitti bu'iinsa uuman biyya diiganii fi qabiyyee siyaasaa hedduminaan wayita dubbatan kan mul'atu ta'uu ibseera. Hawaasaa fi lallaboonni kunniin siyaasaa fi hayyoota siyaasaa kan qeequ yookaan kan deeggaran ta'uu caalaa inni tokko isa tokko irratti akka ka'u kakaasuu fi onnachiisuun kan mul'atan ta'uun dhimmichi barsiisa amantaa kamiyyuu kan wal faalleessuu fi kan deeggarsa hin qabne ta'uun ammoo shaakalli lallabaa kun hamaa fi kan balaaleffatamu ta'us beeksiseera. Lallabni fi adeemsi akkanaas nagaa wal kabajaa fi duudhaalee waliin jireenyaa kan miidhan ta'uun hatattamaan sirrachuu akka qaban eeruun dhaabbileen amantaas abbootii barsiisota yookaan lallabdoota lallaba akkanaa taasisan akka sirratan taasisuun itti gaafatama isaanii akka bahan duudhaan amantaa akka dagaagu akka taasisan yaa'ichi hubachiiseera. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffame misooma dinagdee ardittiif fakkeenya gaariidha jedhan xiinxalaan dhimmoota siyaasa dinagdee Afrikaa Lawrence Freeman. Lawrence Freeman waliigaltichi guddina misoomaa ardii Afrikaaf fakkeenyummaa gaarii ta'uu dubbataniiru. Tumsa waloo hawaas dinagdee fi siyaasaa akkasumas raayyaa ittisa biyyoota lameeniif faayidaa olaanaa qabaachuus himaniiru. Itoophiyaan ardittitti uummata hedduu qabaattee barootaaf karaa galaanaa dhabuun miidhaa olaanaa ta'uu eeranii waliigalteen taasifames faayidaa waloo mirkaneessuu fi carraa misoomaa bal'aa kan uumu ta'uu akeekaniiru. Waliigaltichi Afrikaa darbee addunyaafis bu'aa qabeessa akka ta'e himaniiru. Qabeenya uumamaa Afrikaan qabdu walta'iinsaa fi tumsaan misoomsuun guddina ardittiif murteessaa ta'uu Lawrence Freeman dubbataniiru. Waliigaltichi hariiroo daldalaa fi investimentii Afrikaa fi idil addunyaa cimsuun Itoophiyaa daran akka fayyadu eeruu tajaajila oduu Itoophiyaa gabaaseera. Itoophiyaan biyya qabeenya dinagdee fi uummata hedduu qabdu waan taateef karaa galaanaa argachuun ishee humna guddaa akka ta'uufis ibsaniiru. Dhumarrattis dargaggeessi yuunivarsiitii abjuusaa ta'ee seenuuf biskileettiidhaan kiiloomeetira 4,000 imalee taatoo beekamaa Hooliwud Wiil Smiiz irraa badhaasa argate. BBC'n baatii fulbaana darbe akka gabaasetti dargaggeessi lammii Giinii Maamaaduu Saafaayuu Baarii jedhamu yuunivarsiitii Misrii seenuuf biskileettiidhaan kiiloomeetira 4,000 imale. Dargaggeessi kun ji'a afuriif Afrikaa dhihaa keessa imalee ture. Yuunivarsiitii Al-Azhar Misrii magaalaa Kaayiroo keessatti argamutti barnoota bilisaan barachuuf carraa argate. Akka gabaasa BBC'tti Wiil Smiiz Maamaaduuf kompiitara laaptooppii fi biskileettii badhaaseera. Abbaa daa'ima tokko kan ta'e barataan kun yuunivarsiitii hawwisaa ta'e keessatti barnoota isaa hordofuuf Maalii, Burkina Faasoo, Toogoo, Beeniin, Niijerii fi Chaad keessa biskileettiidhaan deemaa ture. Taatoo beekamaa addunyaa kan ta'e Wiil Smiiz viidiyoo yuutuubii isaa irratti maxxanseen haati warraa fi ilmi kee Giinii keessa akka jiran nan beeka. Kanaafuu deddeebitee gaafatuuf yookiin ammoo isaan gara keetti fudhachuuf tikeettii xiyyaaraa si danda'as jedheeniira. Wiil Smiiz seenaa Maamaaduu kanaan guddoo akka tuqamee fi akka onnates himeera. Maaliif kennaa kana akka barataa kanaaf akka kenne yeroo ibsu qaama jireenyaa kee itti aanu ta'uu waan barbaaduufis jedheera. Taatoon kun itti dabaluun imala kee hunda irratti si gargaaruun barbaada jechuun barataa kanas jajjabeesseera. Ammas irra deebiidhaan baga jala bultii ayyaana qilleetiin nagaan isin ga'e jechaa oduuwwan guyyaa kana